Ani itti mee jennaan na amanuu dadhabdeetti. Yoo isin dhageesseef namichi bineensi sun utuu ishee hin jiru rafaatii gaggabaatiin. Inni namidha jedhee yaadurra sangaanii dhala jedhee amanuu naaf wayya. Gaafas oolteetti. Bakka kana garuu namni walirraa nu qabu jiru. Kanaaf amma na biraa deemi ta'uu baate jenna biyyee kanas ni taasisa. Booda wanta giiftiin jette kana amanuu dhiisee immoo hireen waan tokko taanaan nama gaaffisaa hin danda'u. Yeroo jalqabaatiif giiftii immoo sirriitti amanaan jira. Maal qaba daqiiqaa muraasaaf akka koo duriitti gara jabeettii dhaafamtu ta'e jedhee yaada. Silaa gatii keensiif kennamtu. Dargaggummaa kootii amma darummaa kootiitti otoo isarraa adda hin bahin isa waliin nan jiraadha kan jedhudha yaadaan. Akkas taanaan obboleettii koon tokko jechuudha. Akkuma isin jedhe gaafa akka qabattee teessa taanaani obboleettii keessa wanti tokko iyyuu hin qabu. Lakki jettee waan biraa yaadda taanaan garuu dhiiga ishee keessaa naqu. Maaloo jirra? Maaloo? Jeetoo! Ashiishii! Ashiishii? Kana jechuun immoo Dooktar Eebbaan hiree waliin akka walitti dhiyaannu barbaadeera jechuudha. Yoo bokookte dho'igaa. Sababa tokko waan hin qabu. Jira miti dhugaan urjii akka waan hin barbaadeef hin akkasuma. Ifa manaaf godhi maaloo? Jireenyi koos itti dhiisitee nutti hibboo ta'eera. Jijjiiramuun kee baay'ee